Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo. JSS Afaan Oromoo deebi'ee dhufeera. Guyyaa kanas odeeffannoowwan ciccimoo guyyaa irraa dhagahaman qabannee dhufneerra. Galatoomaa ulfaadhaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Odeeffannoowwan kanaan dura isiniif hinne irratti yaadni isin nuu kennitan baay'ee nu jajjabeesseera waan ta'eef ofitti amanamummaa akka argannu nu taasiseera. Nutis kana caalaa cimnee hin hojjennee abdii qabna. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Iran has launched missile strikes in the aftermath of emergency crews arriving quickly at the scene, highlighted the force. Tole, deebinee dhufneerra kabajamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraa odeeffannoowwan ciccimoon ba'aa jiru dhimma waraana Iraan akkasumas waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'anii gaggeessaa jiran kanaan dhimma baay'ee ciccimoo ta'edha dhagahamaa kan jiru. Nutis odeeffannoowwan guyyaa irraa ba'an irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan tokko tokko kan isiniin geenyu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti oduu gammachiisaadha kan dhagahame. Oduun gammachiisaan kun dhimma dhukaasa dhaabuuti. Dhimma dhukaasa dhaabuu guyyoota 45f turu. Guyyaa 45 dhukaasni kun akka dhaabbatuuf biyyoonni akka Turkii, Paakistaanii fi Masrii baay'ee dhiibbaa taasisaa akka jiran dhagahameera. Kanaanis Ameerikaan baay'ee gammachuu akka qabdudha wanta kanarratti. Iraanis akkasuma. Garuu Iraan piroopozaala kana qorachaa akka jirtudha kan dhagahame. Dhimmi kun maal irratti xiyyeeffata? Dhimmi dhukaasa dhaabuu kun waa'ee dhukaasa dhaabuu guutumatti ta'uu danda'uuf haga guyyoota 45 kana keessatti dhukaasa dhaabuu kanaaf ulaagaaleen tokko tokko haga ilaalamanitti waraanni haa dhaabbatu kan jedhudha. Kanaaf erga guyyoota 45 kana dhukaasni dhaabbatee booda immoo dhukaasa dhaabuun guutumatti diinummaan biyyoota kana gidduu jiru akka dhaabbatu. Diinummaan akka dhaabbatu kan taasisu immoo waraanni guutumatti kana booda deebi'ee Iraan irratti akka hin banamne waliigalteen akka taasifamu guyyoota 45 booda kan ilaalamu ta'a waan jedhu of keessaa qaba. Kanarratti Iraan piroopozaala kana qorachaa akka jirtuu fi yeroo muraasa booda immoo deebii akka kennitu Ministeerri Ixaanaan Ministeera Dhimma Alaa Ismaa'eel Baagaahiin kan Iraan ibsa kenneen beeksiseera jechuudha. Gama biraan haleellawwan gurguddaadha halkan kanas akkasumas immoo ganama kana taasifamaa kan ture. Ganama kana haleellaa Israa'el magaalaa Teheraan irratti raawwatteen ajajaa yookaan immoo hoogganaa basaasaa Iraan kan eegdota warraaqsaa ajjeesteerti jechuudha yookaan immoo wareegamaniiru. Oduun kun Iraan biratti oduu baay'ee guddaa miti. Sababni isaas hooggantoonni Iraan baay'een ajjeefamaniiru. Hoogganaa olaanaa dabalatee jechuudha. Hooggantoonni waraanaa hedduun 40 ol du'aniiru jechuudha. Kanaaf jecha Iraan biratti dubbiin hooggantoota ajjeesuu kun wanta baay'ee ol ka'ee haasa'amu miti jechuudha. Inumayyuu akka badhaasatti ilaalamaa jira jechuudha. Namni tokko waraana kana keessatti yeroo wareegamu akka badhaasatti ilaalamaa kan jiru. Kanaaf jecha Israa'el garuu wanta kana hubachuu hin dandeenye. Israa'el wanta kana hubachuu osoo dandeessee guyyaa jalqabaa gaafa hoogganaa olaanaan biyyattii baay'ee dhiibbaa uumuu danda'an akka addunyaatti akkasumas akka baha giddu galeessaa kanatti Iraan biratti illee baay'ee jaalala qabu. Mormitoonnis akkuma jiran jechuudha. Yaa ta'uti gaafa isaan wareegaman sanii Iraan ni diigamuu qabdi turte jechuudha. Guyyaa san diigamuu qabdi turte Iraan. Akkasumas hooggantoonni waraanaa hedduun walgahiirra osoo jiranuu wareegamaniiru 40 ol kan ta'an hooggantoonni waraanaa ciccimoon warri muuxannoo qaban jedhaman wareegamaniiru. Kanaaf jecha waraanni Iraan caccabuu qaba ture, bittinnaa'uu qaba ture, biyya keessatti jeequmsi ka'uu qaba ture jechuudha. Kun hin taane. Irra deddeebiidhaan hooggantoota biroos hooggantoota baay'ee ergasiis hooggantoota baay'eedha Iraan keessatti kan wareegamanii. Kunis mootummaa Iraan irratti dhiibbaa kamiyyuu finne jechuudha. Dhiibbaa homaa fiduu hin dandeenye. Israa'el garuu ajjeesatu marti, aranaatuma jirti. Wanti kun ishee fayyaduu hin dandeenye maaliif akka taasisaa jirtu naan galu. Sababni isaas hoogganaan waraanaa kun ajjeefamaniiru. Kana duras waraana guyyoota 12 irratti hoogganaan waraanaa biraa ajjeefamanii turanii kan guyyaa irraa ajjeefaman Birgaadeer Jeneraal Majiid Kaadaamii jedhamu. Jeneraalli kun waraana guyyoota 12 irratti kan hoogganaa duraanii bakka bu'anii aangoo kan qabatanii ji'a 9 olii fi biyyattii kan tajaajilan hoogganaa ta'uudhaan jechuudha. Hoogganaa basaasaa Iraan ta'uun. Yaa ta'uti Iraan nama biraa bakka buusti jechuudha. Nama biraa bakka buusti. Sababni isaa dacheen Iraan dacheen biyya sanii rakkoo jeneraalaa hin qabdu, rakkoo piroofeesarii hin qabdu, rakkoo dooktorii hin qabdu,
Uummanni Iraan wanta baay'ee harka isaatiin hojjetee nyaata. Uummata baay'ee addunyaa kanaaf qaroomina fide waan ta'eef uummanni Pershiyaa uummata cimaan kun uummanni rakkina barumsaa hin qabne, uummanni rakkina filoosofii yookaan immoo rakkina yaaduu hin qabne kuni uummanni cimaan kun rakkoo hoogganaa hin qabu waan ta'eef Israa'el garuu barumsa fudhachuu hin dandeenye jechuudha wanta kanarraa. Sababni isaas humni waraanaa Iraan hoogganaan tokko yoo du'e homa wanti isarratti dhiibbaa fiduu hin qabu. Fakkeenyaaf naannolee 32 Iraan keessa kan jiru jedhama. Naannolee 32 kana keessattuu humni waraanaa of dandeeti kan lolu. Of dandee ajaja mataasaa kennuu danda'a. Of dandee diroonii oomisha. Of dandee misaayila oomisha. Of dandee waan hunda raawwata jechuudha. Tokko yoo du'e yookaan immoo humni waraanaa kan naannoo tokko yookaan kan aanaa tokko yoo du'e kan biraa itti dhufa. Waraanni hin dhaabbatu. Kanaaf jecha siistamiin Iraan keessa jiru kan addunyaarraa adda jechuudha. Humna waraanaa yookaan hoogganaa humna waraanaa tokko ajjeestee biyya san diiguu hin dandeessu. Hoogganaa olaanaa biyya sanii ajjeestee biyya san diiguu hin dandeessu. Osoo biyya biraa ta'ee qaata gara daaraatti jijjiirama. Sababni isaa Iraaq ilaaluu dandeenya. Iraaq Saadaam Huseen aangorra bu'anii yookaan immoo erga fannifamanii booda wanti biyya san keessatti ta'e haga ammaatti rakkina guddaa keessatti jechuudha. Gareewwan adda addaa wal qoqqoodanii biyya san caccabsanii biyya baay'ee misooman guddittii taate, biyya baay'ee cimtuu taate, humna waraanaa addunyaa irratti biyya qabdu turte biyyi suni. Haa ta'u malee Ameerikaadhaan erga diigamte booda amma waan isheen irra jirtu hundi keenya kan beeknudha jechuudha. Haa ta'u malee Iraan wanta sanirraa baratteerti. Wanta Liibiyaa keessatti ta'erraa barumsa argataniiru. Iraaq keessatti wanta ta'erraa barumsa argataniiru. Siiriyaa keessatti wanta ta'erraa barumsa qabu. Akkasumas Afgaanistaan keessatti wanta ta'erraa barumsa sirriitti barateera mootummaan Iraan kun jechuudha. Kanaaf hoogganaa waraanaa hundallee fixuu dandeessa. Isaan akka badhaasatti ilaalu rakkoo xiinsammuu hin qabani, rakkoo jeneraalaa hin qabani, rakkoo barumsaa hin qabani, homa jijjiirama fiduu hin dandeessu jechuudha. Israa'el ammoo hafee hoogganaa yoo ajjeeste. Inni biraa Iraan haleellaa cimaadha Israa'el irratti halkan guutuu akkasumas immoo ganama kanas taasisaa kan jirtu jechuudha. Haleellaa kanaan Haifaa irratti magaalaa diinagdee guddittii taate magaalaa Haifaa irratti haleellaa gurguddaan taasifameera jechuudha. Koreeyidota warraaqsa Islaamaatiin haleellaa kanaanis namoonni hedduun akka du'an odeeffannoowwan ba'aa jiru. Israa'el garuu nama 4 kan du'e akkasumas immoo gamoowwan caccaban jalatti namoonni barbaadamaa akka jiranidha ifa kan goote. Haa ta'u malee Israa'el irraa odeeffannoowwan argachuun hin danda'amu. Odeeffannoowwan sirrii argachuu waan hin danda'amneef akka ibsa Israa'el irraa ba'etti garuu daa'imman dabalatee namoonni 4 akka du'anidha kan dhaga'ame. Haa ta'u malee haleellaan Haifaa irratti raawwatame kun haleellaa baay'ee guddaa akka ta'e Israa'el mataan ishee mirkaneessiteerti jechuudha. Gama biraan Iraan haleellaa ciccimaadha biyyoota galoo galaanaa kanarratti kan raawwatte. Kuweet keessatti dhaabbata bishaan qulqulleessu rukutuun kan ishee irratti raawwatameef haloo baateetti akkasumas immoo dhaabbata boba'aas rukutteerti jechuudha. Kuweet keessatti Baareen keessattis dhaabbata boba'aa guddaa rukutuun barbadeessiteerti jechuudha Iraaniin. Kana malees Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan akeekkachiisa cimaa haga irratti kenne. Akeekkachiisa cimaadha kan inni kenne. Akeekkachiisa kanaan kana booda bu'uuraaleen misoomaa Iraan tokkollee tuqaman taanaan ba'aa giddu galeessaa guutuu abiddaan gubna jechuudhaan ibsa kan kenne. Kunis dantaa Ameerikaa irratti kan xiyyeeffatuu fi akkasumas immoo Israa'el irratti akka xiyyeeffatu jala sararuun mirkaneesseera jechuudha. Haleellaa kanaanis meeshaalee gurguddaa addunyaan ajaa'ibsiifachuu danda'u fayyadamna jechuudhaan doorsisa cimaa kenneera jechuudha. Ganama kana odeeffannoo bal'inaan qabannee isinii dhufna akkasumas oduuwwan adda addaa gaggabaabsinee guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 isin biraan ga'uu itti fufna. Isinis viidiyoo keenya laayik gochuun namoota hedduu biraa akka ga'uuf sabiskiraayib gochuun akkasumas komentii jalatti wanta nuti sirreeffachuu qabnu dogoggora keenya nutti hin dagatina. Isin jenna dogoggora keenya irraa barannee cimnee akka itti fufnuuf nu gargaara waan ta'eef galatooma ulfaadhaa bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nu ga'a.